qaama haaromsa aadaa Oromoo kan ta'e haqa waloo uummata Oromoo mirkaneessuuf duudhaa ganamaatti deebi'uuf tarkaanfiin mootummaan naannoo Oromiyaa fudhateen uummatni Oromoo wal dhabdee hikkachuu nagaa buusuu fi namoota wal dhaban walitti araarsuun walooma akkan jiraatan taasisuun keessatti manni murtii aadaa Oromoo bu'aa olaanaa fi ajaa'ibaa galmeessee jira. Manni murtii aadaa dhaqqabummaa hawaasa biraan ga'uu qabu fi beellama yeroo gabaabaa keessatti murtoo kennamu dhugaa dhokate baasuu, dhugaa miidhame galchuu, mirga aadaa fi eenyummaa uummataa eeguun haqa waloo mirkaneessuu keessatti bu'aa olaanaa buusuu fi seenaa sirna haqaa biyya keenyaa jijjiiruun biyya keenyaaf madda muuxannoo seer daneessummaa akka uumu jiru kan qabatamaatti mirkaneessaa jirudha. Hanga ammaatti manneen murtii aadaa jalqabaa 7,400 fi manneen murtii ol dabarfannaa 3,700 manneen ol dabarfannaa 372 Oromiyaa keessatti tajaajila kennaa jiran yommuu ta'u bara bajataa 2017 kana keessatti sadarkaa manneen murtii jalqabaa aadaatti dhimmoota 482,556 dhiyaatanii dhimmoonni 443,686 dhibbantaa 92 furmaata kan argatan yommuu ta'u manneen murtii ol dabarfannaa dhimmoota 13,386 dhiyaate keessaa dhimmoonni 16,822 dhibbantaa 91.5 waliiganaan galmeewwan manneen murtii aadaa 5,962 dhiyaatan keessaa galmeen 4,460,515 dhibbantaa 91.3 furmaata argatanii kanneen hafanis kan ilaalamaa jiranidha. Hojii kanaanis deddeebiin xiqqaateera, yeroon akka qusatamu taasiseera, baasiin uummataa saambiseera.